Egaa hordoftoota kiyyaa meeshaalee farniicharaa viidiyoo isinii godha jedhee ture xiqqoo natti hin tolle mee haga tokko har'a jechuudha kan nama tokko isin biraan ga'a jechuudha. Isiin natti ergitee suuraa kana suuraan kan hojjetamaa jiru immoo kun akkuma suuraa jalqabaa san garuu balbala tokko irraa hir'ise jechuudha. Kan jalqabaa suni balbala afurii kana sadiin godhee fi wanni biraa diizaayinii hundu akkasuma jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu akka jirtan fayyaa keessanii alaamaan isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatsen jecha na bira akkuma argitan kana bareeda alhamdulillah galata rabbii isin biras bareeda akka ta'e abdiin qabattee aansuudhaan egaa mana mukaa kana jechuudha maashaallah tabarakallah warri ammaa jettan haala bareeda ta'een ollaa kiyyatti jechuudha diigamsi ammaa kun irra dhufee jennaan bakka hojii sanii diiganii gara gibbii ofiitti deebisanii akka hojjetaa jiranii dhiqoo haalli mijatu dhiphinna bakkaattu jira garuu meeshaan maashaallah seenjaa kunniin qaama lafaatti muki argitan kuni qaama argaa jirtan kun bal'inaan achi hirkifamee jiru sun ganaa ka hojjetamaa jirudha. Egaa qumsaaxinis ta'ee algaas ta'ee maashinaan huufameeti muki kun kasarraa dalagamu ni beektanii hundasaatu wanni natti tole keessaa na bira ta'uun isaa yeroo yeroodhaan dhaqee isin ilaaluu danda'a akkasumas nama waggaa meeqaaf ol cinaa jiraanneedha ollaa jechuudha waan bareedaa waan duraanii caalaa bareedaa kan hojjetamudha shubbidiin kun immoo ka algaati maashaallah isa tokkoffaa jechuudha wanni isin ajaa'ibu mukki kun gosa hedduutu jira ka algama tokkicha qarshii 25,000 soddomaanis ka hojjetamu jira wanni guddaan immoo isin beekuu qabdan tokkoffaa algaan keessan meetira meeqa ka isin barbaaddan meetira ka 20 jira kanama tokko lama meetir kaamsa jira guddaan meetir 80 garuu sun baay'ee guddaadha lakkanyaan meetir kaamsaadha kamaatiif ta'u kunoo qumsaaxinichi kana fakkaata diizaayinii isaa hedduutu akka jaaladhee jira wallahi laazim baay'ee akka namatti tola wanni biraa mootu gizee dalagsiistan nama cadhistanii ufii kiyyaanuu osoo beekin gizee ajaje ammachi gadi ba'ee wanni kun hundi naan dalagamu jechuudha kun amma qalamii ka'aa mul'atu kana maleeyyuu waan sadii moo 4 dibanii jiran kuni isa dhumaa adiitu dibama jechuudha asirraanis ni galee akkas godhuun isaa akka mukti jabaataa deemuuf nama gargaara jedhee jira jechuudha ofii kiyyaan bira gizee mukarra gizee jiru osoo qalamii uumaan dibiin viidiyoo godha jedhanii ture eegas boodan ofii karaa deddeemaa ture eegas bilbilee osoo qalamii adii sanin dibiin dura viidiyoo godhuu barbaada jedhanii muddamaan jechuudha amma gizee kan viidiyoo kana godhu gadi bahee gizee ofii kiyyaa gara biraa deemuuf deemu daqiiqaa 3-4 akka sooraabe eegasii suuraawwan itti dabalee malee maashaallah tabaarakallaa wanni tan sharaataachisanillee wanni kanarratti hin godhatina inni sun sibiilli sun yooma sanii wanni jedha jechuudha hin tabalashaa kana hubannoo isaa ibsa isaa guutuu garaagarummaa muka gosa meeqa akka jiru akkamii akka dalagamu viidiyoo dhumaati irratti isin hubachiisa bal'inaan jechuudha kuni garuu laala qalamii gosa hedduu dibamee isiniin je'eetii jira haala kanaan qophaa'ee jira amma gaafa majaliisa qabdii turte obboleettiin tiyyaa majaliisa dafee naan geessu jedhee duubatti harkise gaafa majaliisni bahee bakka takkatti viidiyoo godhu maashaallah tabaarakallaa sirritti sa'aatii fudhadhee addaan baasee isinitti hima ufii kiyyaa bira taa'ee addaan baasee argee jira muka kana jechuudha gosoota muka garagaraatu jira akka inni isaa kana fireemii isaa kan akka yabbisu ka itti godhan jidduu galchanii qalamii dibantu jira jechuudha gizee hojjetanii sunniin amma fakkeenyaaf hin ta'u bakka waan bareedaa tokko qarshii itti baasanii hedduu takka namatti tola jechuudha gizee dalagsiifatanii kun amma wanni hunduu dibamee fireemii takka fireemii warqaammaa ka suuraa jalqabaa sana itti isinii fidee isinitti agarsiisa. Qabannaa fi fireemiiwwan warqaammaa xarzii jirtu tanatu hafe jechuudha fireemiin tunniin finfinnee irraa ajajaan dhufti isa ajajaniitiin eegaa jiran jechuudha saniif anillee muutu qo'ee xiqqoo isii haga majalisni naa bahu jedhee kunoo diizaayiniin kana fakkaata jechuudha hordoftoota kiyyaa diizaayinii kana dalagamee fi balballi tokko qofti irraa bahee kuni meetira 2 jechuudha suura irratti argitan xiqqoo fakkaata meetira 2 ka suura irraa kun jechuudha kanaaf meetira 2 garmalee waan guddateef haga tokko irraa hir'ifamaa jechuudha balballi qumsaaxiniin ka meetira 50 illee jira meetira 80 illee jira inni jira meetira 2 meetiriin sunis baay'ee meetira 2 jechuun baay'ee bal'aadha garmalee guddatillee rakkisaadha akkasumas wannan isinidhaan warri meeshaa jettan mudannoon akkasii waan jiruuf meeshaa fakkeenyaaf amma qumsaaxinii guddaa ajajanii balbala ol seenuuf didee ka gibbii keessatti gadi dhaabamee biraa deemamee jira jechuudha ijoolleen gizee waa ajajattan manni keessan bal'ina mana keessanii beekuun barbaachisaadha meeshaa qofa ajajuu osoo hin ta'in meeshaa ajajanii gaafa gara manaa galu yookaan ol isin seenuu didu ta'e yookaan xaaraan isaa gadi gad dhiyaate ta'e bilaasha isin jalaa ta'a jechuudha garuu ammaan tana onni kun
Qumsaaxiniin kuni ka ammayyaati jechuudha. Gubbarra ka jiru ka darrabamu gubbaa isaati gara barbaadan tokkoffaa gizee fe'anuu nama rakkisa malee kan dheerate oli. Ka ammaa kun haala ammayyaatiin ka dalagame ka gara gubbaa jiru addatti irraa fuudhanii bakka sayyoo gahan gubbaa kaa'anii ta gara cinaatiin waa irra dardaratuun illee irraa as baati jechuudha. San gaafa viidiyoo dhumatee jedhe guutuu isaa wajjin isiniif gadhiisa kana haguma takka ofii kiyyaa kanatti waraabuu waan barbaadee fi isa kana mootu yoo barbaadan irraa fuutanii bakka carqeetti fannifatanii irraa fuudhameeti bakka fannooti jechuudha. Ammaan tana gizee dhumatee awwaarri sirra argitan kun kan muka gizee faqaffaqanii hojjetan jechuudha. Akkuma mana baaburaan beektan jedhee yaada awwaara kan irra jiru kukkuni wanni biraa gara xumuraatti ga'ee jira. Meeshaan nama lama akkuma duraa duubaatiin waraabe malee namni gizee waraabjanii itti kennan kolbatti nama waraabu bakki illee namatti hin tolu waan kana haguma takka ilaaltaniif malee waraabbii hin jedhamu. Meeshaan gamana jira waan ta'eef balbalallee nama na ajaja jira. Balballi sunis gara raawwatu muka ammasuuf fakkeenyaaf jechuun homaan dibamne kun waa hedduu dibamee gara dhumarraa qalamii adii dibama jechuudha. Gizee jedhistanii ajjan fakkeenyaaf wanta hedduu dibamu kana namni waanuma takka dibee qalamii finishingisan kan itti dibuu jira jechuudha namni. Akkasii sinjaa diizaayinii yoo barbaadan diizaayinii qalalli jedhe akkanatti illee balbala sadii qofaan dalagsiifatuu dandeettanii. Ka jidduu kana mastaawotii gootanii ka jidduu fannoo gootanii gamana ka uffata kaa'atan gara jidduutiin illee akkanatti waan boorsaa uumamaa irra kaa'atan bifa mastaawotiitiin eegummaa dardaraa itti godhame immoo mastaawotiin itti gaxxamamuu danda'a. Diizaayinii babbareeda hedduu jira asirra laaltanii iskiriinshaatiin itti go'uu dandeettanii. Akkasumas bifti adii ta'ee adiin garuu akkasuma natti fakkaatu ni bareeda garuu ni manacha ka waan ta'eef gosa barbaadanii isinii dibamuu danda'a jechuudha. Suuraa koomiti diqqoo waxaa jedheetiin inni bareeda adiini. Obboleettiin teetun adii na wayya jettee jirti. Gaafa xumurame algallee qumsaaxin illee akkuma dura viidiyoo sirriitti waraabuu baadhullee waan hundu raawwate qalamii adii qofa hafee qalamii adii fi hidhannaa fireemii garaagaraa kan itti godhan tofe malee waan ta'e jechuudha. Yoo xumurame isinitti kan agarsiisu. Akkasumas namoonni majaliisa sanatti ergitan fakkeenyaaf sirriitti ilaala majaliisa fireemii majaliisa kanaatii fi fireemii majaliisa kanaa ilaala. Tokkoffaan isaa fireemii kana baay'ee jajjabina qaba jechuudha. Akka kaawwaniif calamisee ifuu baatus garuu foorri fireemiin dalagsiifattan fireemii kanatu bareeda. Fireemiin kun baay'inaan hin argamu malee jechuudha. Gizee baay'ee hin argamu gatiin isallee wuddii agartanii fireemii kan amma jajjabina qaba baay'ee takka jajjabina qaba. Kacaa calamisuun kan mastaawotiitu jira kuni mastaawotii miti jechuudha. Hordoftooti fireemii gosa sadiitu jira kan mukaa jira kan mastaawotii jira kan ammisinitti agarsiisa kalaameraa fakkaatu kun jira. Akkasumas algaa gizee ajajattan algaan keessan birriin kan hundaa'uun meetira irratti namoonni baay'een argan 50 hojjetame firaashii wajjin itti fakkaatan firaashii ofii itti bitattanii firaashiin sunillee gatiin garaagarummaa qaba. Warri firaasha nagaafattanis ni jira. Firiijii warri nagaafattan gatii warri tanaan dura bitattan jala baatanii jirtanii gatiin dachaa dabalee jira jechuudha. Kan duraan 32 bitamu amma 50 wayi ta'ee jira. Hundaafuu rabbi ka'eeriyaa godhu. Kanaafuu onlaayinii irratti namni akkuma itti tolle dalaga jechuudha. Akka sodaa rabbiitiif dalagoo ta'e malee amma fireemii kana sirriitti niyyadha laala. Kuni kan irraa qunca'u kan mastaawotiiti jechuudha. Kun immootu isaa miti. Kuni bakka isa orjinaala jechuudha. Baay'ee jabina qaba. Kanaafuu akkasii addaan baafachuun barbaachisa. Ana kan ajajjattanii kan mastaawotii ajajjattanii kan mukaa ajajjattanii anaaf wanti argadhu hin jiru garuu addaan baasee isinitti himuun qaba jedheeti walumaa galatti ka fireemii kana waan ta'in fireemiin kun waan isinitti yaafu majaliisa normaalii hojjechiifadha. Majaliisna nama qabadhee isinitti suuraan isinitti agarsiisu kun hunduu abbaa 40ti abbaa fireemiiti. Fireemiin kun gosa sadiitu jira. Gatiin isaa eessa sadiinuu gatiin isaa gara jechuudha isinii galee. Kanaafuu kana dhiistanii kan fireemii hin qabne wayii jettan bareedaadha. Haaji lakkanii wanti na jala caccabsu hin jiru ijoollee hin qabu yoo jettan ka fireemii ajajatu dandeettanii. Kama fireemii kana keessaa iyyuu kun amma fakkeenyaaf ijaan nama hawwataami kuwwan akkanaa miti jechuudha. Kanaaf gatiin isaa immoo baay'ee ol ka'aadha. 18,000 19,000 fireemiin kun immoo 20,000 kaareen takka jechuudha. Gatiin isaa baay'ee takka ol ka'aadha. Humna keessan ol bira qaba laalaatiin kan humni keessan isinii danda'u hojjechiifadha. Humna keessanii oluuf hin cinqina. Egaa hanganuma isinin jaalaa lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heloo jedha. Meeshaa amma ani isinii hime kana namoonni barbaadan ajajachuu dandeettan. Meeshaa mana keessallee farniicharallee majaliisallee ka barbaadan jechuudha. Egaa guyyaa kaayirii isiniif haa ta'u viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Yoo isinitti tole jechuudha hundi keessanuu laayikii sheerii godhaa. Warri hagammaa feetanii jaalattanii na daawwattan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa galanni kiyya dachaadha. Hundi keessanuu bakka jirtanitti rabbiin isin haa eegu hamtuu isinirraa haa qabu kaayirii isin itti haa qabu isinin jaa nagaan naa oola. Baay baay.